Ashama daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaan qabu jennaa oduu isinitti himnaa oduu waliin Anbaayiluu Nachooti. Oromiyaa keessaa hanqinni kitaaba barataa jira jedhameera. Rakkoon kun naannolee rakkoon nageenyaa jirutti caala. Oromiyaa keessa barattoonni mana barumsaa mootummaa keessatti barataa jiran rakkoo kitaabaa qabu jedhameera. Hanqinni kun kan mul'atu ammoo irra jireessaa manneen barnoota naannoo rakkoon nageenyaa jiru keessattidha. Naannoo lolli jirutti kitaabni tokko barattoota 5f kennamuusaa kan maddi barattoota keessaa bakka gariitti immoo kitaabni tokko haga barattoota 10f kennamaa jiraachuu agarsiisa. Mootummaan Oromiyaa bara kanaaf kitaabota barataa haaraa maxxansiisee gara manneen barnootaatti erguuf lolli godhamaa jiru yookaan rakkoon nageenya Oromiyaa keessaa gufuu guddaa akka itti ta'eeru barsiisonni sodaa nageenyaaf maqaanaaf dhoksaa jedhan dubbataniiru. Akka sirna barnoota haaraatti gosoota barnootaa haaraa dabalamaniif kitaabonni qopheeffaman tokkollee manneen barnootaaf hin raabsamne jedha Waazeeman. Rakkoo wal fakkaataan naannoo Amaaraa keessattis bal'inaan jira jedhameera. Baankiin biyyaalessaa qarshii 5 gara saantimaatti jijjiiruuf akka jiru maddeen keessaa himaniiru. Qarshiin 5 Itoophiyaa gara saantimaatti jijjiiramuu barbaachisaa ta'ee akka argameeru maddeen dhimmichaa itti dhiyeenya qabna jedhanii ibsaniiru. Baankiin biyyaalessaa waan kana taasisuuf yaada akka qabu eeranii sababni isaa immoo waan lamaafidha jedhan. Inni duraa qarshii maxxansiisuun baasii guddaa waan gaafatuuf inni lammaffaan turtiin yeroo tajaajila inni saantima kennu isa waraqaatiin alaa waan dheeratuufidha. Pirezidaantii fi ogeessa baankilee dhuunfaa Itoophiyaa akka ta'an namoonni maqaan nuuf haa dhokfamu jedhan lamarraan dhaga'e ka jedhu raadiyoon Waazeemaa. Yeroo ammaa kana gabaa irratti humni bittaa qarshii 5 xiqqoo ta'uun akka sababaatti fudhatamee baankii biyyaalessaa biratti jijjiiruuf yaadamuusaa akka bubbuleeru himaniiru. Hoogganaan baankii biyyaalessaa Maammoo Miratuu dhimma kanarratti gabaasaan kiyya gaafatee kanarratti wanti murtaa'eeru hin jiru jechuun deebisaniiru jedha maddi kun. Kaleessa galgalaa Awwaash aanaa Fantaalleetti kirkirri lafaa mudateera. Akkasumas ollannaan lafaa immoo magaalaa Finfinneetti dhaga'ameera. Awwaash aanaa Fantaalleetti kaleessa galgalaa kirkirri lafaa irra deebiin mudachuu Yuunivarsiitii Finfinneetti Inistituutiin Ji'oofiiziksii hawaa fi Astiroonoomii beeksiseera. Naannawaa fi aanaalee Awwaash Fantaalleetti kaleessa guyyaa irraa eegale kirkirri lafaa haga garaa qabu mudachuu Yuunivarsiitii Finfinneetti hoogganaan kutaa barnoota siismooloojii Piroofeesar Attalaay Ayyalee himaniiru kan jedhe Faanaa Biroodkaastingidha. Edalkan sa'aatii 6:00 irratti kirkirri lafaa olaanaa reektara iskeelii 4.6 mudachuu himaniiru. Kirkirri lafaa Awwaash Fantaalleetti mudate sun magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa garaagaraatti hollannaa guddaa uumeera. Godina Koontaatti balaa sigigaa lafaa mudateen lubbuun namoota 6 darbuun dhaga'ame. Naannoo kibba lixaa Itoophiyaa godina Koontaa aanaa naannawaa ammayyaatti balaa sigiga lafaa mudateen lubbuun namoota 7 darbuu poolisiin naannichaa ibseera. Roobni cimaan kaleessa galgala ganda Caaree jedhamutti roobe hordofuun sigigni lafaa mudatee lubbuun namaa galaafateera jedha Daayirektarri sabquunnamtii Koomishinii Poolisii naannichaa Inspeektar Dajanee Asaffaan. Namoonni balaa sanaan lubbuu isaanii dhaban miseensota maatii 2 yoo ta'an maatii tokko keessaa namoota 4 isa kaan keessaa immoo namoonni 2 lubbuun isaanii darbuudha kan dhaga'ame. Hojiin lubbuu baraarsaa cimee akka itti fufee aangawaan kun eeruun haga ammaatti reeffa nama tokko qofaadha kan argame. Ergaa yeroo dhiyoo asiitii balaa sigiga lafaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti mudachaa jiruun lubbuun namoota hedduu badaa jira. Guyyaa 3 durasii naannoo kibba Itoophiyaa godina Walaayittaatti balaa sigiga lafaa mudatee lubbuun namoota 7 darbuu fi qabeenya irratti miidhaa dhaqqabuun ni yaadatama. Warshaaleen sadarkaa qulqullinni isaanii haga eegamu gadi ta'ee 14 tarkaanfiin irratti fudhatame. Warshaalee oomishaalee sadarkaa qulqullina gadii oomishan 14 irratti tarkaanfiin fudhatamu Ministeerri Indaastirii fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksise.
Ministeerichi baatiiwwan sadan bara baajataa 2017 bakka lakkoofsa Giiziitti warshaalee dhibbaa ulaagaa sadarkaa qulqullina dirqamsiisaa kaa'amee gadi oomishan irratti to'annoo fi hordoffii gaggeesseen warshaalee 14 irratti tarkaanfiin fudhatamuu hireera. Warshaalee qorqoorroo, saamunaa, uffataa fi meeshaalee sibiilaa, warshaalee oomoo, saamunaa dhangala'aa, warshaan shiboo fa'aa kan irratti fudhatame keessaa warreen kana. Haaluma kanaan dhaabbileen kunneen oomisha akka dhaaban, oomisha gabaaf akka hin dhiyeessine saamsuu, akkasumas oomishaaleen isaanii gabaarraa akka walitti qabamanii akkasumas hojiin sirreeffamaa akka raawwatan tarkaanfii fudhatame keessaa isa tokkodha. Hawaasni waan kana fayyadamu oomisha qulqullinni isaanii mirkanoofne ittisuuf fayyaa fi nageenya hawaasaa eeguu akka qabus ministeerichi yaadachiiseera. Mataan basaasa Ameerikaa kaleessa Somaaliyaa seenaniiru. Hoogganaan jaarmiyaa basaasa Ameerikaa jimaata kaleessaa Moqaadishoo keessatti mataa mootummaa Somaaliyaa wajjin mari'atanii ture. Hoogganaan CIA Wiiliyaam Baarnis baruma kana keessa yeroo lammaffaa ta'uu isaati kan isaan gara Moqaadishoo dhaqan. Erga amajjiitii gara Somaaliyaatti deddeebi'uun isaanii Ameerikaan hagam biyya sanaaf xiyyeeffannaa kennaa akka jirtu mul'iseera. Isammaa kanaatiin Wiiliyaam Baarnisii fi Pireezidaant Hassan Sheikh Mohaammed biyyoonni lamaan akkatti odeessa basaasaa wal jijjiiran guddifachuu danda'an, waliin yakka goolessummaa qolachuu karaa danda'an, akkasumas muddama Moqaadishoo fi Finfinnee jidduu jiru karaa laaffisuun danda'amuu kaasanii akka dubbatan qondaalota mootummaa Somaaliyaa irraa dhaga'ameera. Wiiliyaam gara Finfinnee dhufanii akkasuma mootummaa Itoophiyaa wajjinis waan haala gaanfa Afrikaa kaasanii dubbachuuf jiran jedhameera. Sababa hulaa galaana argachuuf Itoophiyaa wal hubannoo Hargeysaa wajjin erga tolfattee Moqaadishoon duula dippiloomaasii tumsaa nageenya bal'aa Finfinnee irratti banteetti. Ergasii mootummaan Somaaliyaa dippiloomaatota Itoophiyaa biyya ari'uurra dabree Ijiptii fi Eertiraa wajjin haga michooma diina kooti jedhu kan fakkaatu tumsa nageenyaa tolfachuuf ga'eera. Hoogganaan CIA kuni muddama kana qabbaneessuuf jaarsummaan walakkaa seenu kan jedhu ejjennoo mootummaa biyyattii waan ta'eef godinicha keessa deddeemaa jiru jedhu xiinxaltoonni. Dhiyeenya Kaayiroo fi Naayiroobii keessattis mootummoota achii akkasuma dubbisaa turaniiru. Dagaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa oduu kan isin dhageessaa ture Ambaayiluu Naccootii nagaan nuuf tura.